Breaking news oduu amma jechuudha. Aktivistii fi namni siyaasaa beekamaan tokko jechuudha boqotee jira. Namni kunillee Charlie Kirk jedhama. Siyaasa Ameerikaa keessatti nama baay'ee dhiibbaa guddaa uumu jechuudha. Akkasumallee nama isa jajuu fi nama isa qeequllee jireenya isaa keessatti nama horateedha jechuudha. Dargaggeessa waggaa 32ti. Charlie Kirk kan du'e jechuudha. Xiyyitii osoo inni haasa'u jechuudha yuunivarsiitii keessatti osoo inni haasa'u itti dhukaafamteen kan inni du'eedha jechuudha. Warroonni isa qeeqan kan isaan isa qeeqaniif tokkoffaa Charlie Kirk nama lola Israa'el jajjabeesse fi Palestaaniin akka isiin miidhamtuu fi lolli Palestaan akka dhaabbanne nama taasise keessaa isa tokko waan jedhamutu ka'a jechuudha. Kan biraa immoo Ameerikaa keessatti jechuudha qawwee hidhachuun akka jiraatu nama jajjabeessaa turedha. Hidhachuu qabanii lammiin Ameerikaa kamuyyuu qawwee hidhachuu qaban jechuudhaan nama yeroo baay'ee irra deddeebiin jajjabeessu. Kun immoo yeroo isa mormummoo maal jedhanii qawwee hidhachuutu lammiilee Ameerikaa yeroon ajjeechaaf saaxilaa jira waan jedhu warri isa mormu kanaan isa morma jechuudha. Kan biraa immoo warra inni jechuudha nama Ameerikaa duraanii Ameerikaa gudditti kan sanyii adii qofa faarsitu jechuudha akka deebituuf kakaasu yookaan immoo hawwu waan jedhanii fi yaadota kanaaf kan kana fakkaatan kaasuudhaan kan isa morma yoo ta'u, warri deeggaran immoo inni nama amantiiti, nama jabaadha. Kanaafuu nama amantii isaa sirriitti hordofuu fi nama walqunnamtii isaa lammeessoo mormuudha. Kanaafuu inni nama qulqulluudha, inni nama jaannataati jedhaniitiin kan isaan jajan yoo ta'an, kanumaa galatti jechuudha. Charlie Kirkis nama beekamaa fi michuu Doonaald Tiraamp fi Netanyaahuu kan ta'e jechuudha. Yeroo ammaatti boqotee jira jechuudha. Boqochuu isaa kanaatiin wal qabatee meebii Ameerikaa keessatti siviil war jechuun bakka lamatti wal qoodanii lolli ni ka'a jedhameeti waan eeggamudha. Garuu immoo wanti nama gaddisiisu jechuudha biyya akkasitti guddatte keessatti wanti akkanaa kun jiraachuu waan baay'ee akkaan nama gaddisiisuu fi waan nama baay'ee Ameerikaa nama biyya baay'ee qaroomtee biyya poolitikaa biyya dimokiraasii Ameerikaa nama biyya baay'ee qaroomtee biyya dimokiraasiitii waan akkanaa hin uumamu jettee yaaddu inni akkanaa yoo uumamu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Namichi kana deeggareetii miti. Namichi kana deeggareetii otoo hin taane garuu ta'iin ta'ee baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Biyya dimokiraatii jedhamtu keessatti namni akka barbaadetti yaada isaa ibsachuu danda'u keessatti yoo kun ta'u, biyya akka Afrikaa keessatti immoo maal akka inni ta'u asuma achi baay'ee kan nama tilmaamsisuudha jechuudha. Gara biraatiin immoo ayyaanatti jirtanii ayyaana gaariidha. Har'a ayyaanuma har'a oolleetii viidiyoo kana jechuudha sa'aatii booda deebi'eetiin kan hojjedhuudha. Viidiyoo kana sa'aatii booda deebi'ee kan hojjedheedha jechuudha. Walumaa galatti jechuudha ayyaanni bara kanaa ayyaana gaariidha jechuudha. Laga Abbaayyaa eebbifamee jira. Ammallee immoo duratti illee gara Asab kana qajeeluu waan hafne kan jedhutu ka'aa jira jechuudha. Kan biraa kanuma wal qabate jechuudha. Dr. Abiy Ahmadii fi Giifti Dureen jechuudha. Har'a maaddii qoodatanii jiran jechuudha. Rakkattoota harka qalleeyyii wajjin jechuudha. Beeta mangistii keessatti jechuudha. Mana mootummaa keessatti maaddii qopheessaniitiin maaddii qooddatanii jiranii. Kuni waan aadaa baratamuu fi waan jajjabeeffamuu qabudha jechuudha. Ammaan booda ka oduu adda addaa dhiyeessuu jalqabne irraa yuutuubii kiyyatti illee deebi'een jira jechuudha. Yeroo baay'ee irraan turee jira sababa loodii ulfaatina hojiitii fi kanaaf ammarraa qabeetiin jechuudha. Hojiiwwan adda addaa isin biraan kan ga'u ta'a. Oduuwwan adda addaa isin biraan kan ga'u ta'a. Isin immoo yuutuubii kana sabiskiraayib, laayik, kooment gochuun dangatinaa nagaata.